Nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbebeeti. Yoobsaan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa barnoota sirna gadaa Oromoo kutaa ja'affaa barannoo 1-2 yeroo darbe barannee jirra. Har'a immoo boqonnaa sadaffaa barannoo sadaffaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Innis faaruu duroomaa kan jedhudha jechuudha. Faaruu duroomaa kan jedhu keessatti boqonnaa lammaffaa barannoo lammaffaa keessatti doorii yookiin immoo duroomatti darbuudhaaf namni tokko sirnoota akkamii akka inni kabajuu qabu ilaallee turre jechuudha. Sababni isaa namni tokko jalqabaa raboomarraa gara duroomaatti darbaa doorii ta'a. Dooriirraa immoo gara duroomaa kan jedhu sanatti darbee jechuudha. Durooma keessa jechuun yeroo itti abbaa ijoollee, abbaa dabballee ta'anidha jechuudha. Kanaaf as keessattis sirna gadaa keessatti immoo faaruu isaan faarfataa deeman sirna tokko keessaa gara tokkotti yeroo darbu sirna isaan faarfataa deeman illee garaa garadha jechuudha. Kanaaf sirna gadaa keessatti gogeessi sadarkaa adda addaarra jiran gochawwan raawwatanii fi hawwii gara fuulduraa isaanii kan isaan maal gochaa deemanii kan isaan mul'isaa deemanii jechuudha. Faaruudhaan kan isaan ibsatan hawwii isaanii yookiin immoo gahee itti gaafatamummaa doorii keessatti baran yookiin immoo raabaa keessatti gabbifachaa dhufan kan isaan ittiin hawwii isaanii ibsatanidha jechuudha. Akka fakkeenyaatti yeroo dhibaayyuu irreechaa yeroo birraa namni maal jechaa deemu mareeyoo jechaa deemu. Mareeyoo jechuun marsaadhaan nu gaheera, marsee nu gaheera yookiin immoo marroon tokkoffaa, marroo lammaffaa, marroo sadii, marroo shan waan qabuuf sirni gadaa mareeyoo jechaa gara lagaatti jiidha baattataniitu habaaboo urgooftuu baattatanii kan isaan deemu. Inni sun hawwii yookiin ganna bacaqii keessa darbuu isaanii kan isaan ittiin ibsatan jechuudha. Kunis faaruu duroomaa keessattis gochaa raawwataniif hawwii gara fuulduraatti qaban kan isaan keessatti ibsatanidha jechuudha. Isaan keessaa inni tokko faaruu dooriiti jechuudha. Yookiin duroomaati jechuudha. Sirna gadaa keessatti dooriin gulantaa raabaa taanee kan dhufu yookiin kan dhufe aangoo qabatudha jechuudha. Aangoon humnaan yookiin dandeettii addaa qabaatanii osoo hin taane sirna walharkaa fuudhinsa kabaja ulfinaa fi safuuf safeeffannaa isaa eegee nama waggaa 40 fi kan abbaa isaa 80 sirna kana walharkaa fuudhuu danda'a. Namni cal jedhama aangoo yookiin akkaataa ol beekutti yookiin immoo garee uummatee mo'icha ijaa argateef qofaa fuudhachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dooriin itti aansee raabarraa gara dooriitti yeroo darban durooma keessa gahanidha jechuudha. Yeroo gulantaa raabarraa gara dooriitti ce'an jila daannisa murachuuti. Daannisa murachuu yookiin waddeessaa murachuu, qajjimaa murachuu fi akkasuma buttaa qaluu gaggeeffamaa jechuudha. Sirni kun gaggeeffameetu kan inni darbamu jechuudha. Jila daannisaa murachuu kan raawwatu yookiin qajjimaa murachuu shamarratu yookiin dubartootatu raawwata. Waddeessa murachuu immoo dhiirotadha jechuudha. Dhiirotaa fi kanneen akka qadaadduu yookiin immoo wallaanaa kanneen jedhamantu waliin deemuutiin sirna kana gaggeessu jechuudha. Jila kana raawwatanii yeroo gara qaachaatti deebi'an immoo qaachaa jechuun gubbaatti kan ilaallee ture. Qaachaa jechuun galma buttee yookiin immoo bakka keessatti sirni gaggeeffamu yookiin bakka itti kabajni gadaa walharkaa fuudhinsaa sun gaggeeffamu qaachaa jedhamti yookiin immoo galma buttee ijaaramte jedhamti. Hanga yeroo guyyoota 8 kan turtu jechuudha. Kan guyyaa 8 turtu yookiin immoo guyyaa 28 bakka hawaasni sun qubatee turu yookiin keessummoonni qubatanii turan bakka abbaan gadaa haaraa fi abbaan gadaa moofaa keessa dhokatanii taa'an qaachaa jedhamti jechuudha. Bakka sana keessa yookiin bakka qubsuma yaa'a gadaa yookiin bakka sochiin itti gaggeeffamuu fi baalliin yookiin aangoo walharkaa fuudhinsaa itti gaggeeffamu bakka itti raawwatu jechuudha. Keessi qaachaa yookiin galmii buttee kan isaan ijaaramtu jechuudha. Kanaan deebi'anii immoo miseensonni doorii maala sirba sirbuu jechuudha. Sirba naannoo biraa keessatti sirba olkaa jedhamuu fi sirba ruudii jedhamu kan isaan sirbanidha. As keessatti immoo durooma keessatti immoo naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti maqaa adda addaa haa qabaatu iyyuu malee haala adda addaatiin wal fakkeenya ni qabaata. Haa ta'u iyyuu malee durooma keessatti naannoo uummata Gujii keessatti xeexalaa jedhamaa jechuudha. Maaltu sirbi isaanii xeexalaa jedhamuutiin
kan inni sirbamudha jechuudha. Tuulama biratti ammoo naannoo tuulamaa keessatti immoo absaalaa jedhameetu beekama jechuudha. Absaalaa jedhamee kan inni beekamu egaa absaalli sirna sirbamuu fi yookiin immoo kan inni sirbamuuf gaafa dooriin buttaa qaludha jechuudha. Sirna buttaa qaluu yeroo darbe keessatti kan ilaalle keessatti buttaa qaluu jechuun namni tokko aangoo dabarsee kennuudhaaf yookiin aangoo fudhachuudhaaf yeroo qophiirra ga'u buttaa qalaa jechuudha. Buttaanis immoo gosoota saawwanii kan murtaa'e yookiin korma yookiin dullattii yookiin reettiitu qalamaa jechuudha. Innis hooda mataasaa danda'e kan qabaatuu fi kan dursa ayyaantuun ajajjeen kan inni qalamu jechuudha. Kanaan egaa buttaa qaluu foolleen dhiichisee isa faarsuudhaan maal godha sirbaa gara qaachaa sanaatti deebisisu jechuudha. Gara qaachaatti erga waliin deebi'aniiti maal godhu Boorana keessatti immoo sirba olkaa jedhamutu sirbamaa jechuudha. Achi naannoo Gujii keessatti qaaxalaa yeroo jedhamu qaaxelaa yeroo jedhamu naannoo Gujii keessatti immoo sirba olkaa jedhamutu sirbamaa deemaa jechuudha. Kanaan sirboonni kun hundi isaaniiyyuu haalaa fi yoom akka sirbaman adda adda ba'anii kan isaan ta'anidha jechuudha. Gujii keessatti qaaxalaa kan jedhamu sanaa fi akkasuma absaalii kan jedhamu immoo naannoo Oromoo Tuulamaa keessatti kan sirbamudha. Kanaaf Boorana keessatti kan sirba olkaa jedhamu kana bifa garaagaraatiin kan isaan sirban jechuudha. Sirba olkaa kun yeroo turtii maaliiti? Turtii gulantaa duroomaa guutuu yookiin waggaa waggaan sirbamaa jechuudha. Yeroo duroomni kun waggaa waggaan sirna kana kabajatu waggaa waggaan kan sirbamu naannoo Boorana keessatti maalidhaa? Sirba olkaa jedhamu kanadha jechuudha. Sirbi olkaa jedhamu kuni waggaa waggaan kan sirbamuu fi Gujii keessatti immoo sirba qeexalaa yookiin immoo naannoo Tuulamaa keessatti immoo absaalii kan jedhamuun kan isaan sirbanidha jechuudha. Yeroo miseensonni doorii sirba olkaa sirban dubartoonni yookiin immoo haati warraa isaanii immoo hiriiraan maal godhu dhaabbatanii sirba ruudii jedhamu sirbuu jechuudha. Sirba ruudii yookiin gamaa gama gorranii kan isaan waliif shubbisan yookiin immoo jajumsa kan isaan wal dhageessan yookiin gammachuu kan isaan dhageessanii sirba olkaa fi sirba ruudiidha jechuudha. Sirba olkaa ijoollee dargaggoota yeroo sana bakka sana jiran foolleewwantu sirbaa ruudii garuu warra shamarranii yookiin haadha warraa abbaa gadaa yookiin immoo haati warraa abbaa gadaa immoo addana keessatti haati warraa isaa yookiin abbaa gadaa kan ta'e tokko haadha hambaa yookiin immoo haadha hundaa kan jedhamteetu beekamte jechuudha. Haadha nama hundumaa taatee tajaajilti waan ta'eef haadha hambaa jedhamti jechuudha. Kanaatiin kan isheen sirba kana hawaasa ishee wajjin jiran yookiin immoo qadaadduu yookiin wallaanotaa wajjin kan isheen ittiin faarsaa deemtudha jechuudha. Faaruu doorii keessaa faaruun qeexalaan Gujiitti kan sirbamu bifa adda addaatiin kan inni sirbamaa deemu jechuudha. Innis immoo sirboonni kun yookiin haala inni ittiin shubbifamu yookiin wal jalaa qabinsa isaanii keessatti inni haala kanaan kan dhiyaatu jechuudha. Yookiin naannoo Gujii keessatti inni irra Gujii keessatti qeexalaa kan jedhamutu sirbama. Sirbi kunis immoo duroomuu beeksiseera duroomuu gaheera jechuudha. Beeksiseera yookiin aangoo argadheera. Waddeessaan leelliseera waddeessa dursanii qadaadduu fi wallaanaan dhaqanii ilaalaniiru. Egaa ilaalanii booddee immoo ni muruufi jechuudha. Erga abbaan gadaa sun muratee booddee leelli isaanii yookiin immoo sirbi isaanii kunillee keessa galee sirbamaa jechuudha. Duroomuu beeksiseera waddeessaan leelliseera doorii hirree keessa seessa jedhu. Doorii hirree keessa hirree seessa jechuun aangoo yookiin immoo irreen kan saati yookiin seessa jalaa deemtaare yookiin immoo jalaa baqattaare isa jedhu jaartiin guutuun seessa haati manaa kee guutuudha yookiin immoo nama si kabajuudha qajjimaa murachiise yeroo dhaqanii waddeessa muratanii qajjimaanis dirqama murama waan ta'eef waliin kan inni qabatamee waliin deemamudha. Kana jechaa yeroo isaan sirbaa waliin deemanidha jechuudha. Wallaanaa rifachiise jechuun immoo wallaanaa jechuun akkasaa paartii faallaa ta'e jechuudha. Paartii faallaa yookiin immoo kan mootummaa dimokiraasii keessatti yeroo ammaa kana qaama aangoo fudhachuudhaaf yookiin itti aanee nu dorgomu jechuudha.
seera guuteen jira, seera fixachaan jira yookiin anis isa ittaanu qabachuun qabaa jedhanii warri carraa eeggatu jechuudha. Wallaanaa jechuun haga sanaatti waliin deemaniitu sana ilaaluu jechuudha. Sana waan ilaalanii maal jedhan wallaanaa rifachiise hoo ani akkasidhaa dandeettii akkasiin qabaata jedhullee akka inni of madaalu taasisaa jechuudha. Yeroo sana isaan faana jira waan ta'eef madaadduu gammachiise hoo madaadduun immoo akka miinjeessa jedhamuuti jechuudha. Miinjee yookiin gargaartuu yookiin immoo dugda qabduu jedhamti. Dugda qabduu yookiin gaafa abbaan gadaa dhanna qabatu kan jajjabeessitu akka madaansaa dafee goguu fi bukkee teessee isa jajjabeessitu daadduu jedhamti. Kanaaf wallaanaaf qadaadduun faallaa waliiti jechuudha. Wallaanaa jechuun isa aangoo qabachuudhaaf itti aansee isarraa eeggachaa jiru caalmaa kan fudhachuuf deemudha jechuudha. Waggaa 8 booddee. Qadaadduu jechuun immoo miinjee isaati jechuudha. Miinjee yookiin gargaartuu dugda qabdu jedhamte kan beekamtu jechuudha. Kan waraanaa hamaa'oo kan waraanaa hamaa'oo jechuun immoo diinni waraanaa hamaadha yookiin immoo waraana qabanneerraa eeboo qabatanii bakka sana jiranii waan ta'eef eeboo keessa hulluuqanii hulluuqqoo keessa darbaniiru waan ta'eef jechuudha. Kan wallaanaa raaba'oo wallaana jechuun immoo hin fixiin jira. Wallaanni eessa keessa jira? Raaba keessa jira. Yeroo duroomatti warri kaan duroomatti darban inni immoo wallaana keessatti hafeera waan ta'eef innis carraa waggaa 8 booddee duroomuuf waan jiruuf kan wallaanaa raaba'oo kan sammuu duuba keenya dhaachaa jiru jechuudha. Doorii bookaa kormaa'oo doorii maal qalaa irratti korma qalaa jechuudha. Kormi isaa booka yookiin immoo kan dammarraa qophaa'u akka sanaatti namatti mi'aa kormi gadaan sodaatee rom'oo gadaan sodaatee mormoo jechuun immoo gadaan inni itti aanu yookiin sirni nu sodaateera dandeenyeerra irra aanneerra isa jedhuufi akka jechaa kan isaan maal godhanidha kan isaan weeddisaniifidha yookiin sirbaniifidha jechuudha. Jaal'aabaan duchiise kan jedhu immoo jaal'aabaan immoo kan waliin deeman isaanis federeeshinii bulchiinsa gadaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Jaal'aabaanis itti aansee abbaa gadaadhaaf sirna sana kan raawwachiisu kan ajaja dabarsu jaal'aabaadha jechuudha. Jaal'aabaanis maal duchiise jechuun warreen kan akka isaan hin dhaabanne akka isaan hamaan hojjenne kan to'atu keessa deemee akka isaan sirban akka isaan nyaata dhiyeessan dhugaatii dhiyeessan kan taasisu jaal'aabaadha. Kanaaf duchisiise dheekkamsiise jechuudha. Faaggaan mufachiise faagaan jechuun immoo faagaanis kunis immoo namichuma akkuma jaal'aabaa fa'aa warreen bulchiinsa gadaa ijoo ta'an keessaa isa tokkodha. Faaga yookiin makkala inni jedhamu jechuudha. Faaga jedha yookiin makkala jedhamaniitu beekamu jechuudha. Kan butteen dhukkistuu kan butteen dhukkistuu jechuun immoo butteen galma ijaaramtee jirtudha jechuudha. Galmi sun maal taate dhukkistee jechuun ho'ite yookiin awwaara kaaftee isa jedhuu fi dhukkistee jedhaniitu dhiichisuu jechuudha. Kanaan sirna sana raawwachuudhaaf kan isaanii gara fuulduraatti harkaanfatanii keessaa isa duraatee jechuudha. Kan curruqqoon shaakkistuu kan curruqqoon shaakkistuu sagalee bareedduu yookiin immoo sagaleen shamarranii dhiiraa curruqqoon shaakkistuu jedhama. Daraaraa bobbaasuun geesse daraaraan bobbaasuun geesse kan jedhu daraaraan yookiin urgaa'eera ga'eera kan jedhu elellaan dirruun geesse elellaan immoo kan qabatanii yookiin shamarran kabaja isaanii qabatanii deemanidha. Elellaan dirruun geesse jechuun yeroo itti gadaa keessaa bahuuf deemaa jiran waan ta'eef elellaanni kabajaan diramtee teessi jechuudha. Shamarrantu dirata dhumarra diruun geesseetti yookiin lafa kaa'uun geesseetti kabajni ishee gadooma fudhachuun geesse gadoomneerra yookiin immoo gadaa fi gadamoojjummaatti darbuudhaaf jiru waan ta'eef gadaa keessaa bahuuf deemaa jirra qeexalee burquun geesse qeexaleen immoo sirba naannoo Gujii keessatti gaggeeffamu jennee dabarree jalqaba. Isas qeexalee burquun geesse kan jedhus sirbi sun geesseetti sirbuun wacuun geesseetti bashannanuun geesseetti hodheetu akka jechaa deemaa jiru. Wallaanaa burquun geesse wallaanaan immoo sila jalqaba irratti kaasee isa faallaa abbaa gadaa yookiin immoo isa taansee aangoo qabachuuf deemu isaan keessaa isa tokko ta'eetu kan inni tajaajilu waan ta'eef jechuudha. Jila muummeen gahee jila yookiin immoo qophiin sagantaan inni dhumaa gahuufidha. Keessaa bahuuf jirra waan ta'eef durooma keessa geenyerra gara gadamoojiitti darbuuf jenna. Kanaaf dhumuuf geesseetti muummeen durooma bakka gahee
Duroomni bakka ga'e jechuun kabajaa waggaa 8 keenya fixaa jirra. Duroomni keenya nagaadhaan nuyi eebba keenyaan hulluuqoo nagaan keessa dabarree hundayyuu darbineerra. Duroomee baleellee hoo duroomee baalleen dabarsuun geenyeera. Baallee maalii dabarsu? Baallee guchiiti kan dhumarra baallii wajjin darbu waan ta'eef baallii waggaa 8 mana isaa teessetti ishee dabarsuun geesse. Gadoomuu kajeelee hoo gadoomuu kajeelee hoo jechuun gadaa keenya keessaa dhumuu geenyeerra gara bahuuf deemaa jirra. Gada moojjii gadaa fi moojjiidha. Gadaan sirna moojjiin immoo keessaa bahuu keessaa dhumuutti deemaa jirra hodhetu doorii bifaatii jedha. Doorii bifaatii jechuun dooriin isa ijoollee abbaa ijoollee ta'ee kabajaan ijoollee isaa guddifachuu jalqabee haadha manaa isaa bushatee aangoo kabajaa kanas immoo of harkaan gahee sirnaan waggaa 80 isaa bushatee fi waggaa 40 isaa fi waggaa 80 abbaa isaa nama kabajateetu maal ta'a jechuudha. Doorii sirna sana keessa gaheeraa jechuudha. Tokko kaasee eessarraa kaasee dabballeerraa kaasee hanga dooriitti deeme dooriirraa gadooma raaboomarraa gadoomarraa gada moojjummaatti darbineerraa jedhetu gada moojjummaa isaa kan xumuratu jechuudha. Kanaan sirni kun gaggeeffamee xumurama jechuudha. Kan har'a waliin ilaalle boqonnaa sadaffaa barannoo sadaffaa faaruu duroomaa kan jedhu ture. Bakka isinii hin galleef isinii hin himne yoo jiraate yaadaaf qeeqa keessatti naaf barreessuu dandeessu. Galatoomaa ulfaadha.